bamira Yordano City Nufcho bamira Yordano City Nufcho bamira Yordano City Nufcho bamira Abani Baba City Tukuma Yordano City Nufcho bamira Yordano City Nufcho bamira Mochanko kunoti inni jallataman Yordano City Nufcho bamira Yordano City Nufcho bamira Puchuni moji kan chapse garuma Yordano City Nufcho bamira Yordano City Nufcho bamira Mujoma chupada narganir Mujoma chupada narganir Mujoma chupada narganira Mujoma chupada narganira arganira arganira setanicha mo'anira eji faruda fi seyeda banira eji halkanu kana urgoftano gaira Yordano City Nufcho bamira Yordano City Nufcho bamira erre kenya ta enutis na banira Yordano City Nufcho bamira Yordano City Nufcho bamira chopa sanjo bamnede namoni zira Yordano City Nufcho bamira Yordano City Nufcho bamira Yordanos Yordanos Gamadika Yordanos Yordanos Gamadika Yordanos Yordanos Gamadika Yordanos Yordanos Gamadika Odriftoonni amantaa kiristaanaa martii baga ayyaana cuuphaadhaan isin gahe jenna. Egaa akkuma jalqaba irratti Yordaanositti nuuf cuubameera jennee faaruu bareedaadhaan egaa sagantaa keenya eegalleedha kan nuti jirru. Egaa ayyaana cuuphaa irratti kan argamnu odriftoonni amantaa kiristaanaa egaa cuuphaadhaa fi uffatanii bareedanii egaa bakka amantaa isaaniitti argamanidha kan isaan jiranii. Egaa nutis kanuma sababeeffachuudhaan faarfataa daaqoon Yaareed Takkaalliin waliin istiidiyootti argamne faaruuwwan cuuphaa walii wal qabatan muuxannoof mudannoo waa'ee loomii darbannaa walii wal qabatan gama keessaniin hingeenya haga xumura sagantaa keenyatti waliin turana feerraa keenya andararsu naqaashi Lamii Salamoonii fi Galaanaa waliin jiru haga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'a bagattiin si gahe Bagaalumaan gini egaa har'a ayyaana cuuphaa irraa si qabadheen Asistiidoo keenyatti argamneedha kan nuti jirru waamicha keenya kabajjii waan dhufteef guddaa galatoomi. Toleessinillee akkasuma guddaa galatooma kabajjanii waan waamtaniif jechuun barbaada. Egaa har'a kan irratti argamnu sababni anaaf si illee asitti istiidiyootti argamnu keenya ayyaana cuuphaadha. Ayyaana cuuphaadhaan immoo wal qabatee faaruuwwan hedduutu jiru. Sanniin keessaabis waliin taphachaa mudannoowwan yeroo ayyaana kanaan wal qabatee jirus wantoota garaagaraatti turtii bareedaan taasisna jedheetiin yaada. Egaa nyaataa dhugaama turtii ogoonee wayyu naafeera. Tole Yaareed mee duragaa Yordaanositti nuuf cuubameera jennee mee faaruu tokko nu jedhiiti ani immoo misti buna buusa. Kan fayyoo barbaadu amantiif cuuphaadhaan
sobada yenuga Yohannis yojube bishani ninni yenuga kana bode nufusin joba bidani nafurani kan fayu barbadu amantif chubadan yenuga adigan kan nubite Kristus sobada yenuga galatomi buna dhugi Ikame yaariidhaati faarfataa qofa miti daaqoniidhaasi mee sanaan wal qabatee waa'ee dhufaatii amantaa cuuphaa irratti daawwattoota keenyaaf Okay haa ayyaanni cuuphaanii kan dhufe dhalootuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalatee namaaf jecha sanyii Addaamiif jecha erga gadi bu'ee booda Addaam dogongoree ture seenaa sana hundumti keenya iyyuu beekna gaafa Addaam dogoggora waan ta'eef hin beeku namni hundi seenaa baaybilii keessaa ni dubbise inni dubbise dafee kan beeku seenaa Addaamiif Hewaani isintu dogoggorsiise jedhu warri dhiiraa warri shamarraamu isintu dogoggorsiise jedhu kanaaf bakka dogoggoraa sana hundumatu beekaa siin jechuudha yeroo jalqabaa sanatti gaafa Addaamiif Hewaan walumaan dogongoranii walumaan dogoggoran qofaan dogoggora walumaan illee garuu jalqaba seexanni yookiin immoo diiyaabiloos jalqaba waan sanyii ergamootaa nagada ergamootaa sanarraati anatu sin uume jedhee ergamootatti erga dubbatee booda gadi ni ari'ame sababni inni ari'ameefis kan uume tu Waaqayyo ta'ee jiru inni garuu wanta ergamoota irratti hangafa ergamootaadha dursaa isaaniidha dura waan jiruufi gubbaa irratti of ilaalee anatu sin uume isaa ol nama uumaa dhabnaan anatu sin uume anatu sin uume jedhee sababii kana gadi darbatamee ture egaa seenaa sana hundumti keenya iyyuu beekna waan ta'eef gaggabaabseen bira darbaa yeroo inni gad darbatamee ture sanatti Waaqayyo bakka gadi Saaxinaa'el kana Addaam nama jedhamu uume biyyoo irraati uume egaa Addaam irraati immoo akkuma beekamu nutumame dhugaadha Hewaan tuumame Hewaamin cinaacha isaarraa gaafa uumu sana booda otoo akkasiin jiranii waggaa 7dha Addaam kan jiraate gannata keessa qofaa isaa moo waliin walumaan Hewaan wajjin kan jiraatan waggaa 7dha sana booda irratti jalqabumayyuu seexanni abdiin qabu waan ta'eef namoota Waaqayyo uume bakka isaa buuse kana dogongorsuudhaaf jecha boofarra boleetu dhaqaa jechuudha gara isaan kana yookiin gara Addaamiif Hewaan gaafa deemu sanatti Hewaaniin baay'ee jejeenii waa'ee bareedina ishee kaasee fi jejeenii gaafa isheen kolfitu kolfa ishee sanaanii ishee booji'eetu sana booda maal jedheeni muka kana yookiin immoo baala kana gooftaan gaafa jara lamaan hin uume baala sana akka nyaanni jedhee sabalasiin itti himee ture Addaamiif Hewaanitti garuu diiyaabiloos immoo maal jedhee yookiin seexanni dhageetu nyaadhaa isa jedhu yaada jedhu kaasee fi sana booda dura Addaam bira deemee Addaam bira gaafa Addaam fuulatti toluu didu fuula dhowwatuuni Hewaan bira deeme kanarrattidha kan shamarran dafanii dafnee kofallaa jechuudha kanaaf kolfuun kun badaas yoo ta'u baate cubbuu qaba xiqqoos ta'u baay'ee kolfuunis kanaaf uumamumaan dhiironni dafanii kolfanii shamarran uumamumaan dafnee kolfina waan nusi mataa dafnee kolfina dhiironni immoo uumamumaan kolfa keenyatti booji'amuu amala booji'amuu qabdu niitiire na እና yeroo kanatti Hewaan bira deemee gaafanni baala kana nyaadhaa jedhuuni isheen baalli kuni nyaattanii jennaan waan hundumaa arguu dandeessu gooftaa isin godhaa akka isaa ta'uu dandeessu isa kanaaf jecha kan inni nyaatina isiniin jedhe akka isaa waan taataniif jechadha waaqa waan taataniif jechadha jedhee gaafanni itti himu isheenis isa dogoggorsiiste dhugumadha jettee dhugumadha seeteetu yaada diiyaabiloos yookiin immoo yaada bofaa kana fudhattee ittiin kuftee ittiin dogongortee erga ofii liqimsitee booda Addaamiin isin gorshitee
Sana booda egaa achi ba'anii waliin sababa nyaatanii sababa cubbuu isaanii gooftaan isaanitti murteessee ture. Kan inni murteesse sunis immoo erga itti murteessee Addaamiin dafqii dafqa kee nyaadhu Hewaaniin immoo dhiigi miidhumsittaa baay'atu yookiin immoo karaa dhiiga marsaa ja'a dhufu sana karaa sanallee dhufee ni jedhama. Yeroo kanattidha erga kana jedheeni booda gannataatii baasee ergamaan Waaqayyoo gannatanii cufee lamaan isaaniiyyuu gannataa ba'anii erga gadi ba'anii booda hin gaddanii Waaqayyoos akka dhala Addaamirraa dhalatee gaddaaf boo'icha isaa sana baree hamma kana immoo guyyaa subaayee qabachuu isaa sana baree Waaqayyo kana hubatee fi akka dhala isaarraa dhalatee fayyisuun itti yookiin waadaa galeef waadaa kana raawwachuudhaaf dhufee haadha Waaqayyoo kan taate giiftii keenya Dubroo Maariyaam irraa dhalatee jechuudha. Galatoomii amma anatu faarfata ati immoo naasabattaa jechuudha. Guutummaa isaa amma kanatti hin dhiisne irraan faarfadha. San booda waliin jennaa jechuudha. Yohannis ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ጋፋ በሪሳ ገው ጉያ ሸኒፍ ወለካው ኪንሞ ጉያ ኩመ ሸኒፍ ድበሸን ቦዳ ይቾዳ erga dhalatee booda dhalatee gabaabsuudhaaf jecha waggaa 30tti gaafa ga'ummoo cuuphaa ni cuuphame. Cuuphaa kana kan cuupheenis immoo Yohaannis cuuphaadha jechuudha. Egaan Yohaannis cuuphaan dura gooftaa keenyaa bu'eetu daandii isaa kan qajeelchaa turedha. Namoonni Yohaannis cuuphaadhaan ati Eeliyaasidha moo ati masicha isa dhufuudha gaafa jedhanii illee isa gaafachaa turanii inni immoo lakkii akkan sila faarfadhee Yohaannis kan cuuphee bishaaniin inni kan na booddee dhufu sin cuupha abiddaanii na furaanii jedhee akkan sila faarfadhee ture. Ani bishaaniin isin cuuphee kan na booddee dhufu garuu abiddaa fi afuuraan isin cuupha jedhee kanas immoo kan argannu wangeelaawwan afran barreessaniiru. Maatiyoosis, Maarqoosis, Luqaasis, Yohaannisis barreessaniiru. Garuu cuuphaa kana amma harka caaluun daawwattoonni bakka luqqisa kamirraa argatu. Baay'inaan kan argamu afran isaanii keessa yoo jira Maatiyoos 3:13, Maarqos 1:9, Luqaas 3:21 fi Yohaannis 1:31 irraati seenaa cuuphaa kana argachuu danda'u. Tole guddaa galatoomii egaa kanuma keessatti sababni dhufaatii cuuphaa kanaas dogoggorummaa Hewaaniif Addaam gannatti keessatti raawwataniin jannata keessatti raawwatanii sababa sanaadhaan kan wal qabatee dhufee sanaadhaan kan wal qabate yeroo sanatti maal jedhee diiyaabiloosii gaafa jara Addaamiif Hewaaniin gannata keessaa baasee booda xalayaa barreesse ni mallatteessisanii jechuudha. Addaamiif Hewaaniin maal jedhee mallatteessisaa Hewaan garbittii seexanaa yookiin diiyaabiloos Addaam garbicha seexanaa jedhee mallatteessisanii xalayaan waadaa sun akka citeellee cuuphaa irratti sana booda jara lamaan mallatteessisanii mallattoo isaa kana yookiin chaappaa isaa kana tokko galaana Yordaanos keessa tokko immoo Si'ool keessa kaa'ee jechuudha. Kan galaana Yordaanos keessa dhalatee waggaa 30tti gaafa cuuphamu sana dhaqeetu tarsaasee bilisa baaseen Addaamiif Hewaaniin cuuphaa isaatiin. Kan lammaffaa Si'ool keessa bu'e sana immoo gaafa tinsaa'ee yookiin immoo gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'u sana du'a isaa gaafa jimaataa sa'aatii 9 irratti lubbuun isaa baatee eessa dhaqxe Si'ooliin dhaqxe. Si'ooliin dhaqxee kan Si'ool keessa jiru sana immoo barbadeessitee Addaamii fi ijoollee isaa achi keessa jiran sanyii isaa bilisa baastee jechuudha.
Kanaafuu xalayaan inni tokko kan waadaatti galchisiise seexanni waadaatti galchisiise guyyaa cubbaa kan laga Yordaanos keessatti kan tarsa'ee kan citee kan dhala namaatti bilisa baasedha jechuudha. Namni hundi gaarraa faarfataa oola. Ganamarraa kaasee taabota duukaa deemee bakka taabonni ba'e sanaan ga'e faarfateedha kan waaqasaa galateeffatee kan dhaqanii faarfatanii warri aarsaa kennan warri galchan sachumarraan galfatu mi'aar ammoo faaruu akkamiitu irraa faarfatama keessuma bakka cubbaa kanatti faaruu faarfatamu keessaa tokko waliin janna. Deeme Yesuusii isa jedhu waliin faarfanna. Yesuusii kan deemedha waan ta'eef gaafa Quraanii kana kan yaadatamu deeme Yesuusii isa jedhu waliin faarfanna. Faaruu tokko mee? Kana fakkaata. Guddaa galatoomii egaa guyyaan cubbaa ta'uu isaarraanii nutis faaruu cubbaadhaan wal qabatan gama isaaniin gahaadha kan nuti jirru faaruu kan keellee hin qabda mee asumaan faaruu kee keessaa tokkos nu jedhe. Dhugatti turtii bareedaa taasisne guddaa si galateeffanna ka guyyaa cubbaadhaan wal qabatee asitti faarfannaawwan cubbaa irratti faarfatamanii sagaleen keessa baay'ee bareeda gamanuma sitti ba meeshaa faana gaafatamu irra caalatti hedduu nama hawwata guddaa galatoomii siin jenna. Egaa daawwattoota keenya kanneen mana keessan teessanii dilbii sanbataadhaan bashannanaa bohaaraa jirtanii qophii addaa ayyaana cubbaadhaan sababeeffannee faarfata daaqoon Yaareed Takkaalii waliin turtii taasisnee asuma irratti goolamnee jirra. Yaareediin guddaa galatoomii kan baranaan nu ga'e egaa Waaqayyo bara gareenis nu haa ga'u ulfaadhuun siin jedha galatoomii nuti sagantaa keenya asuma irratti goolamnee jirra. Warra baranaa warra bara egereen nu naa jedhu Waaqayyo biyya keenya nagaanuuf haa godhu kan isin waliin ture andaraartuu
nagaashii lammii Salamoon akkasumas Galaanan turtiin waliin taasisanii ulfaadhaan jedha xumura irratti mee sagalee kee bareedaa kanaan faaruu tokkoon xumurra. Sabade barbacha barbacha kurundota dise sabade barbacha barbacha wala kagalana wala kagalana wala kagalana wala kagalana labate wala kagalana ولا كاغلانا ولا كاغلانا ولا كاغلانا ولا كاغلانا يا باتي ولا كاغلانا